Itoophiyaan biyya guddoo saboota, sablammootaa fi uummattoota hammattee birmadummaa ishees kabachiisuun jiraattedha. Akka biyyaatti dhimmoota dantaa biyyaalessaa ta'an olaantummaa heeraa fi seeraa mirkaneessuu, tokkummaa biyyaalessaa tiksuu, mirga ofiin of bulchuu jabeessuu fi guddina itti fufiinsa qabu ijaaruu irratti kutannoo olaanaan biyya hojjechaa fi injifannoowwan gurguddoos galmeessaa jirtudha. Heerri mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa qajeeltowwan bu'uuraa kanneeniif xiyyeeffannoo kennuun dhimmoota iccitiin qabamuu qaban eeguu irraa jalqabee dantaa biyyaa tiksuun gahee lammiilee fi dhaabbilee hundaa ta'uu ifoomseera. Hanguma guddinnii fi dagaaginni biyyaa dabalaa deemu qabiyyeen dantaa biyyaalessaas guddachaa deema. Har'a gaanfa Afrikaa bakka ji'oopolitiksii olaanaa fi dirree dorgommii idil-addunyaa ta'ee jirutti dhimmi dantaa Itoophiyaa yeroo kam caala xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Kanaaf dorgommii kana keessatti dantaan Itoophiyaa osoo hin sharafiin hojiirra oolchuun dirqama dhaabbilee fi lammiilee biyyattiiti. Ejjennoon mootummaas akkuma siyaasa bishaan laga Abbayyaa jijjiire ajandaa ulaa galaanaa cufamee ture banuu fi ji'oopolitiksii gaanfa Afrikaa keessatti taatoo adda duree ta'uun argamudha. Kunis hammattoo dippiloomaasii fi seera idil-addunyaa fayyadamuun cichoominaan hojiirra oolchuun kan raawwatamu ta'a. Bara dorgommiin teknoolojii dijitaalaa guddina ariifataa galmeessaa jiruu fi biyyoonni guddatan roga hundaan miidiyaa dijitaalaa fi carraa miidiyaalee qaban hundatti fayyadamuun aantummaa fi gartummaa biyya isaanii agarsiisaa jiranitti hooggansaa fi ogeessi miidiyaa akkasumas hayyoonni miidiyaa fi koominikeeshinii biyya keenyaas haala qabatamaa addunyaa dhugaan boodaa hubachuun kutannoon hojjechuun dhimma boriif buluu miti. Addi waraanaa guddichi dantaa biyyaalessaa kabachiisuu danda'u waraana gama miidiyaatiin jirudha. Dhaabbileen miidiyaas waraana gama kanaan jiru qolachuuf beekumsaa fi teknoolojii jaarraa kanaa hubachuu fi hidhachuun dhimma filannoof dhiyaatu miti. Miidiyaan hojii hojjetuun biyya ni ijaara. Itti gaafatamummaa isaa ba'achuu yoo dhabe garuu haaluma salphaan biyya ni diiga. Biyyoonni hedduun seenessa isaanii tolchanii madaala miidiyaa tiksanii ijaaraman hedduun akkuma jiran biyyoonni diigamanis ni jiru. Nuti seenessa tolchinee miidiyaan biyya ijaarru malee biyya itti gaafatamummaa keenya dagannee biyya miidiyaan diignu hin qabnu. Dhimmi guddina biyyaa hojii idoo miidiyaatis. Guddina kana milkeessuufis hirmaannaa lammiilee jabeessuuf hojjechuun barbaachisaadha. Bilisummaan miidiyaa akkuma eegametti ta'ee duudhaalee dhugummaa, haqummaa, alloogummaa, amanummaa jabeessuun waldhabdee fi walshakkii hir'isuuf hojjechuunis murteessaadha. Kana malees miidiyaan dantaa biyyaalessaa akka eegamuuf hojimaanni mootummaa akka iftoomina qabaatu gahee eegumsaa taasisuu, sagantaalee fi imaammata mootummaa irratti hubannoo uumuun hirmaannaa lammiileen gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti akka jabaatu taasisuun gahee miidiyaa keessaa isa olaanaadha. Gama biraatiin hojimaata badaa saaxiluun eegumsa dantaa biyyaalessaaf tumsuunis dirqama miidiyaaleeti. Akkuma loltuun daangaa biyyaa tiksu qaaxxee fi olola sobaa qolachuuf hojjechuunis gahee miidiyaa keessaa isa olaanaadha. Fooyya'insa labsii bulchiinsa miidiyaa akka biyyaatti taasifameenis hammattoo seera miidiyaa ture cimsuun haala qabatamaa sadarkaa biyyaa fi idil-addunyaa keessa ilaalcha keessa galchuun miidiyaaleen hojii isaanii keessatti nagaa fi tasgabbiif dursa kennu,
guddina jajjabeessuu fi imaammata haajaa alaa fi dippiloomaasii irratti hubannoo qabaachuun maqaa gaarii biyyaa ijaaruun akka xiyyeeffannootti kaa'ameera.